namni gariin kun akkuma isin argaa jirtan kana waan inni hojjetu malee guyyaa irraa nama meeqa du'e kan gaggeessaa dhabe. Guyyaa irraa akkuma beekamu namni wama gaarii hojjete yeroo dabarfate gaarii dubbeessa hafaa yoommoo waa gaarii hojjete dabarfanne akkuma inni kan awwaalcha dhabee kun bakkee kanaa jirutti wahiif awwaalcha dhufne waan inni qabuuf awwaalcha dhufne amma reeffa isaa gaggeeffannee kaanii walitti deebinaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.